Abbo keetii fi suuraa kee qullaa kakaate akkanatti amma sa'aatii ammaarra jammare feesbuukii maalii kan jalatti sheer godha gadhiisa waan ta'eef yoo immoo kana hin godhullee hin godhu yoo jedhe gadhiisuuf deemaara sa'aatii ammaarra daqiiqaa yuun fudhatu natti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sapiraayisii isinii qaba. Sapiraayisii kana walumaan laalaa walumaan arginaa maal inni yoo naan jettan waa'ee roozaa kana isinii qaba. Waa'ee roozaatii fi waa'ee Musafaa. Baay'ee waan tokko nama jaalatan tokko hangi jaalatanii fi hangi jibbanillee bakki itti jibbanillee iddoon itti jibbanillee hanga qaba waan ta'eef baay'ee tokko roozaan baay'ee na aarsite waan ta'eef maal inni sapiraayiziin ani isinii qabu suuraa isii qullaa kan kaate kan qara namaa ergite namaa erguudhaaf kaate keessa silkii keessaa argadhee amma san isiniif gadhiisuuf dhufee jira kun Musafaa fa'aa erguun ooltu beektaa saniif akkasuma fakkaate warroonni hordoftoota keenyallee warroonni koomentii jalatti barreessitanillee akka barbaadan taatan kana booda yuutuubiin kun kiyyaa fi kiyya qofa ta'eera wanti roozaa irratti illee eedaniif illee jiru wanti roozaa barbaadaniif illee jiru akka barbaadan taatan koomentii waan barbaadan jechuu dandeetta yuutuubii kanallee gurguradhee keessaa na dubbisaa isiniin jedhe keessaanillee nan dubbisne suni homaa rakkoon qabu maftii keessan waan ta'eef garuu roozaa maaliif na jibbite maaliif gadhiifta jechuun illee oolu viidiyoo kanallee suuraa kanallee jechuun keessaniin oolu waan ta'eef mucaan tun in jaaladhaani akkamitti akkana gooti kan jedhamu yoo mala gaabbitee namni gaabbuun isaan oolu beektaa waan dalagaa irratti garuu kana gadhiisaa warroonni waan kana gannu dhiisa sapiraayizii qabdu kana gannu dhiisatan lakkoofsa tokko tuttanii kun ammoo ka gadi hin dhiisin jettan lakkoofsa lama tuttanii kanuma lamaan qofa warroonni koomentii roozaa warroonni jaalattu hin jirtaniyyuu mire waan barbaadan jechuu hin dandeetta. Musafaa waa taate Musafaa fa'aa akkana godhe waan guttoo waan UK gufuusan isiillee umaa rakkoon qabu gara jirtu waan barbaaddeen anama baadiyaa jira baadiyaarra gara katamaa ol dhufaa jira kana booda hangi qaraa hin jiraayyuu mire kun amma bifa aareetii fi bifa lolaatiin waan barbaadanillee fiduu danda'an kana booda waan fidullee hin jiru Musafaan illee kana booda Musafaa kingeettan kun homaa rakkoon qabu kinginnatii miti kinginnatii kana ammoo teenee walitti agarsiisuu hin dandeenya waan ta'eef dura waan isin na jaalattu see hangaarraa obsee kabajee yoo Musafaan illee waan barbaade yoo Musafaan illee waan barbaade gadhiisu jedhaa ture ima callisaan ture har'a garuu akkasiin illee nan jaalanne akkasiin illee nan barbaanne waan argeef viidiyoo kanallee isinii laxxafa isinii agarsiisa isinii jechuu kiyya ilaaltanii walumaan argina waan ta'eef kun Musafaa homaa rakkoon qabu kan Musafaa baay'eedha ilma dhiiraati waan ta'eef waliin argina waan dabarsuu qabnu waliin dabarsina kana isinillee arguu dandeetta waan ta'eef gaafa dura silkii akkanatti maali isii saamee baadiyyaa galee kaan godhe maal namni qabeenya fi fudhatu jaalalaaf godhee fi duraayyuu jaalalaaf kenneefi namni waan jaalalaaf namaa kenne gaafa namni nama jibbee jedhe arraa fudhatuun hin danda'ama waan ta'eef waan kee fudhadhe waan ta'eef wantummaan hatellee wantummaan sodaa baadiyyaatti illee deebi'ee jiru har'a ol deebi'aa ara baadiyyaa mee Musafaan sunillee mee haa dhufu hundummaan illee isaa yoo barbaade affeeruu yuun dadda waamuu yuun daddame dhiirummaa isaallee argina waan ta'eef kana waan gufuu tana sodaadhee baadiyyaatti galeeti yookiin hatee baadiyyaatti jaalalatu kana mara nama godha jaalalatu nama diqqeessallee beekta namni nama jaalatee nama tokko akka badaa jaalatu beekuu dandeetta waan ta'eef dhimmicha kana garuu kana waan ta'eef gaafa katamatti ol dhufee baadiyyaarraa ol dhufee jedhe seera maalii kan jetta yuutuubii jalaan koomentii gootanii jirtan koomentii keessanillee ilaaleera uumummaan dhufullee hin jiru uumummaan argamullee hin jiru wanti dhufullee haqa kiyya waan ta'eef seerallee horii adda uumummaan seerallee sodaadhuuf hin jiru waan kiyya fuudhe kaa waan ta'eef qabeenya kiyya gaafa san roozaa dhufuullee nood Musafaan sunillee dhufuullee nood asirra teetti jartillee uumummaan anoonna jedhuufillee hin jiru kana waan ta'eef kana waliin laallaa waliin arginaa warri roozaa kiingii Musafaa kiingii quba kana isinii ta'a akka barbaadan fedha keessan waan ta'eef uumummaan ani isin sodaadhuuf illee hin jiru uumummaan Musafaa illee sodaadhu wantummaan roozaa illee sodaadhu wanti yookiin warra maalii kaan arraba maalii akkana kana wanti watakka uumummaan dhufu hin jiru jira kinoo ofiif waan ta'eef kana homaa rakkoon qabu ol deebi'ee asitti argina mee warri seeraanillee maaliinillee Musafaan illee seeraanillee koomentii maalii kaan silkii isii na bira jira miiseejii kaan barreessa tana homaa rakkoon qabu tana waan lakkoofsa namaa keessaa baasee akka lakkoofsa namaa keessattu galchee ilaalus lakkoofsa namaa keessaa baaseera waan ta'eef homaa wanti isiin fiddullee hin jiru wanti isiin nagootullee hin jiru kana walumaan argina koomentii isaallee waan inni gadhiisellee argee jira yuutuubii isaa keessatti argee seene ilaale maal akkana hatee hin jira warri koomentii jalaallee osoo si jaalatee roozaa namichaa kana seeraan hin qabsiiftu maaliin gootu akkasuma mee akkamiin na qabsiifti sila qabeenya kiyya irratti moo jaalalaaf isii godhe isiin na jibbitee jennaaniin arraa fudhadhe qabeenya kiyya irraa fudhadhe wanti isii hate hin jiru wantummaan baadiyyaatti wanti hatee baadiyyaatti illee na deebisellee hin jiru ani yaada asmaraa kiyyaa hojiif baadiyyaa deeme achi tafuufi miti
kun ammoo kan taame ol deebi'uudhaaf baadiyyaa duraan bu'a baadiyyaa dhaqee hin deebi'e hadha haarawaa miti hadha garuu walitti qajeeleef isaa Mustafaa oduu namni oduu waan maqaa nama balleessuun hin dhabu waan ta'eef isin maqaa nama balleessuun salphaadha garuu gaafa waan dhugaa kana addaan baafattanii laaltanii mucaa kana dhugaa qabamu rooza mat isatti baddalemu jettanii gaafa laaltanii tana okii keessaanuu ifama na gaafatu dandeetta yuutuubiin kun amma booda kiyyaafi kiyyata in gurguru kana booda uummaan gurguru wanti isii irraa fuudhe takkitti isii hin gurguru illee barbaadu ofii kiyyaa qabadha waan ta'eef ofii kiyyaa irratti fayyadama waan ta'eef koomantii keessan akka barbaada ol gaggargalchitanii barreessuu hin dandeettan kanaaf ammoo uummaan dantaa godhee uummaan isinirraa akkana jedhullee hin jiru waan ta'eef kun ani waan sodaa takka illee hin qabu maaliif na qaraa jaalalatu be mataa kan na qabe malee wallaaleeti miti isin akkamitti akkana goote sin jaalatu maaliif beektan an jaalatu dhabuki kana nyaata warri akkasittanii koomantii barreessitanillee maaliif beekta onnetii beekta hanga ani si jaaladhu beekta Mustafaa hanga si jaalatu beekta moo isin bitee Mustafaan kunoo rakkoon qabu waan barbaade waan isiniif fakkaate daladda waan ta'eef namni waan isatti fakkaate dalaguu maftii guutuu qaba yaada ofiillee ibsatuu guutuu qaba waan barbaade haasa'uu maftii guutuu qaba garuu gaafa uummaan isin akkanumaan qaaxxan garuu gaafa dhugaan baate gaafa Mustafaa kanallee gaafa jibbitantu jira yookiin roozaan kanaa ol haga anaa goote ol isa gochuu dandeetti beesii dura bee roozaa bee nama sii godhee ture anatu nama sii godhe duniyaa kaanitti kennee naannoo miliyoona ol malee achii gadi hin ta'u gaafa duraa isinitti qeera isinitti hime garuu kanniin narraan faame maaf namarraan faame akkanuma namni isin jedheetuma odeessa akkanuma namni osoo waa namatti hin kennatin osoo waan ta'in qabeenya namaatiif jedhee fudhata akkamitti ta'amaayyuu akkamitti yaadamaayyuu kun ani garuu akka kiyyatti baay'ee tokko isiniyyuun saalfadhee irra koomantii yala deemtanii oma argitan qaattan waan argitan barreessitan kan Mustafaa jalallee seene ilaaleeyyu koomantii kan Mustafaa dhugaa isinitti fakkaatu Mustafaa baay'ee tokko hidhaa gadi isa awwaale hidhaa oloo isaan hambisini anuu yoomaa miti anuu hin jiru homaa rakkoon qabu hangi ani gubadhee hangi ana mataan kee na xiixee jedhe kana walumaan laalla walumaan argina waan ta'eef kun homaa rakkoo takka illee hin qabu warroonni sunniin ilaalla kana gaafa gadheessa suuraa qullaa isiniin jedhe kana sa'aatii amma sa'aatiin jira daqiiqaa osoo hin eegin isinii maxxansa isinii gadhiisa keessaa na dubbisa warri barbaadan keessaa na dubbisa irratti illee jira yemere koomantii ma keessattuu lakkoofsa tokko lakkoofsa lama wajjaan isinii baasa yeme kana tuqaate warri gannuu dhiisettanillee warri gannuu dhiisin jettanillee garuu warri gadi dhiisin jettanii yoo kabarreessita ta'e kana nyaattan isinillee warruma jarmoo wajjiinu isinii wantummaan ani dhaga'ullee jiru maaliif jennaan nama jaaladhu waan dhabeef nama immoo gaafa nama jaalatte dhabde tokko uummaan ati bakka wanti ati hin taane illee jiru wanti ati naasofne illee jiru garuu baay'ee illee hin taane yoon akka saniitiif ani garuu baay'ee obsee baay'ee danda'ee baay'ee tokko isii obse haga har'aayyuu tursiisuun kun haga har'aayyuu shaffanuun kun haga har'aayyuu kan maxxansin haga har'aayyuu gadi dhiisin viidiyoo ani beekama callise har'a garuu kino kutadheera uummaan jirtullee jiru gadhiisuuf deemaa jira isinii gadhiisa jedhee kun ammoo kan kijiban qabne isinii gadhiisa namitti sun hin jirti mere kaaka san maqaan rooza akkasii isii san jaalatuudhaaf mataan na xiixee isii jaalataa ture hin jira har'a qara roozukkaadhaa ture jedhe har'a namitti jedheen maqaa isii jiire maaliif jennaan isitu kana godhe waan ta'eef isiin hin argiti gaafa roozaan jedhaara keessaan na dubbisi waan jirtu keessaan na barreessi akka hiriyoonni kiyya guutuun isaa arganitti akka hanki ta'u guutuu isaa keessaan na dubbisi akka daabboo keetii fi suuraan kee kun alan baane yoo barbaadde keessaan na dubbistee waan ta'amuu qabu bakka meel laaluu danda'e Mustafaa irraa citi safara Mustafaan ga'u Mustafaa kana maqaan dha'u sirraa barbaada Mustafaa suuraa isaa qullaa bakka kee kana qullaa isaa kaaste yoo na ergiteetti kee kana dhiise ati keessaan na dubbisi waan jirtu na waliin haasa'i kan Mustafaa kana naa fidi kan Mustafaa kana gadhiise hangi maqaan kee na bade kana hangi hattuu maalii kaan jedhee namni maqaana balleessaa ture kana bakka saniin bakka kana yoo naa goote dhiisuu danda'a yookiin ammoo daabboo keetii fi suuraa kee qullaa kakaate akkanatti amma sa'aatii ammaarraa jammare feesbuukii maalii kaan jalatti sheer godha gadhiisa waan ta'eef yoo immoo kana hin godhullee hin godhu yoo jedhe gadhiisuuf deemaara sa'aatii ammaarraa daqiiqaa yuun fudhatu natti gadhiisee jira namoota buraasan garuu gadi dhiisinaa jedheen ittimee jira waan ta'eef si eegaara sirra waan ati jettu maal akka ati yaadaa jirtu maal akka ati gochuu heddu ofirra si caqasaara waan ta'eef kana daddafii keessaan waan kana godhi Mustafaa akkuma goote godhi suuraa isaa bichaa naa fidi
kana godhi akka gadindeessin hoo immoo kan didhamu taate gadaa dhiisanii anillee gadhiisa sunumaa rakkoon qabu salphina kee yoo dhuffatu barbaadde. Asinitti illee dheeressee waan ta'eef soomaan afaan na gositan baay'ee aare waan aare irraa gana haasa'e. Namni ammoo erga aare ammoo waan jedhuu fi maal akka ta'amu hin beeku waan ta'eef dhiifama warroonni an arrabse. Dhiifama jechuun kee nama hunda walitti qabateeti miti. Namoonni jira guyyeen kan diqaalaa dhalate waan ta'eef kan waan arge wantummaan inni barreessu namaan galle kan wanti jedhu arge namaan jedhu sanniinii fi dhiifama hin jenne sunniin akkasumatti fufuu dandeettan guyyeedhaan kan Mustaafaan dabalatee hanga Mustaafaan baatuttu hanga warra koomantii waan arge haasawootitti kuwwan dhiifama nurraa ta'a naaf fulchaasin hin jedha warroonni nagaan jiru waan ta'e nama guutuu dimshaasha walitti qabanii waan argan jechuun ammoo hin danda'amu. Kun namni gaariin hin jira badaan illee hin jira kuwwan warroonni diqaalaa waan arge wantummaan inni beekullee hin jiru karuma waan ta'e wanti inni haasawu kana waan ta'eef isinitti illee dheeressee afaan soomaatiin jira isinillee waan kana ta'eef nuuf fulcha. Salama.